السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في جالتمتوتا إلمان أورومودا الدنيا مرة ترجمتنو بقنا جانجرات تنسين جرا وندك سنو قويا لما سدي في فيديو دان سنين راب بديت جرا وانته هرمو وان أننا ما جابسو تكو قد تكو تنوتي الأجامع جنان إبسط شو دافع كنا متوقع تلفي قد كون مالي فكنا نتي همات خنجر وباية تكو نقد سيسي دعا ربي دبچو دا هرا نموتا صدما أول أبوتي قد أخريو namoota haadha siinqeetii fi namoota Oromoodha jedhaman irratti tarkaanfiin dagoggaa sanyii gaggeeffamaa jira jechuudha. Oromoon callisee jira. Oromoon waan biraatii wal qooda, amantii wal qooda. Duuti lammii biyya keenyaa kan guyyaa sadiin dura Wallagga irratti dagoggaan sanyii karaa xiyyaaraatiin gaggeeffamaa ture amma karaa karraayyuu Oromiyaa guutuu keessatti deemaa jira jechuudha. Amma yoo callisnee wal ilaalle akkuma dheengadda Walloo irratti dagoggaa xiyyaaraatiin jechuudha uummata keenya lafarraa fixaa bahan Wallaggaatti ce'anii yoo gaafa Wallagga dhahamu Jimmaan callise Arsiin callisee taa'e bor gaafa Arsiin callise rukutames akkas har'a karraayyuu keessatti nama 30 eddee tokkotti fixe jechuudha. Waraanni hidhatee Oromiyaa keessa socho'aa jiru waraanni nafxanyootaa jechuudha. Yookiin waraanni Abiyyi Ahmad bakka bu'u zamacha Minilikiin kan Oromiyaa keessa facaafamee jiru kun nama waa'ee Oromummaa yeroo kanatti dubbatu nama nagaa mariirra jiru waa'ee mariirra jiru waamuudhaan ofitti qabanii nama 30 eddee tokkotti rashananii footoo jaraallee yoo argitan of qabuu hin dandeessanu haala kana jirti jechuudha Oromiyaan. Nuti yoo uummata akkanatti Oromummaa isaaniitiif daguugamaa jiran kanaan maal godhaa jirra? Oromummaa isaaniitiif tarkaanfiin daguugaa sanyii irratti fuudhamaa jiru kanaaf maal godhaa jirra? Warra mana hidhaatiif maal godhaa jirra? Nuti miidiyaa irratti amantii walii xiqqeessuu fi namoota basaasaa nama tokko ofuu bakka hin buune ajandaa godhannee miidiyaa kanarra fiigna jechuudha. Namni beekaadha aktiivistii jedhamu hundi. Namni rasuula rabbii xiqqeessuu hin danda'u dhumate. Bara yeroo isaan lubbuun jiranu sahaabonni Qurayshayyoonni walitti dacha'anii rasuula keenya mootoliin addunyaa xinneessuu dadhaban namni taraan tokko feesbuukii dhuunfaa isaa irratti gabbayee rasuula rabbii arrabsee jibbaa dhuunfaa isaa keessaa qabu ibsateef nuti ajandaa godhannee feesbuukii kanarra nama kana akka waan namni tokko tuula mootummaa wahii gahee qabaatee amantii kana balleessuudhaaf dandeettii wahii hin qabu rasuula xiqqeessee wanti irraa buusu hin jiru. Rasuula namni tokko namni taraan tokko xiqqeessuu hin danda'u nuti garuu wanta kana ajandaa godhachuudha utuu tuffannee dhiifne amma kan biraatis akkuma namicha kanaatti hin gabbahee rasuula xiqqeessee beekamtii argadha jedhee gabba nama akka inni gabbahee nuti ajandaa godhannee irratti holollu waan fedhuuf akka barbaadetti abbaan barbaade gabbahee nu arrabsa jechuudha. Dhugaan isin jedha yoommoo isin tuffattanii nama akkanaa kanaaf deebii kennuu diddanii dhimma Oromummaa ofitti hiratee xiyyeeffatan Oromummaan keenya yoomuyyuu wanti gabrummaa jalatti waggaa meeqa nu hambise maali beektu? Wanti gabrummaa jalatti nu hambise maali beektu? Amantiidhaan wal qooduu cimma xixiqqoorra ajandaa godhannee walirratti iyyaa ooluu baay'een keessan immoo siyaasa dawoo godhachuudhaan jibbaa ergasii Naasir Hamzaarraa qabdan irratti duultu. Naasir Hamzaa akka nama dhuunfaa tokkootti akka ilaalcha isaatti an bakka bu'e jedhee ifa godheera. Akka kootitti Jawaar Mahammad tokkichi jiraachuun Oromoo miliyoonni 50 bu'aa inni buusuu danda'u irra Jawaar Mahammad tokkittiin buusuu danda'a jedha. Akka dhuunfaa isaati akka ilaalcha namummaa yookiin faayidaa inni Oromoodhaaf buusuutti malee amantiidhaan wal qabsiisee namummaadhaan wal qabsiiseeti miti. Yoo namummaadhaan ta'e lubbuun nama kamiyyuu ji'a 9tti dhalatte hundinuu ji'a 9tti dhalatte kan wal caaltu hin jiru. Garuu bu'aan inni uummata kanaaf buusuu danda'u yeroo kanatti Jawaar Mahammad mana hidhaa keessa taa'u Oromoo miliyoonni 50 otoo mana hidhaa taa'ee Jawaar bakkee jiraate Oromoota miliyoonni 50 sanaaf furmaata ta'e mana hidhaati akka ba'an sagalee ta'uu danda'a dandeettii itti qaba. Sababa kanaaf nuti warri bakkee jirtu kun immoo sababa taanee Jawaar Mahammad isa ta'u warra Oromoof faayidaa qabanuuf sagalee ta'uu hin dandeenye wal nyaachuu malee. Dhugaa jedhe Naasir Hamzaa. Warri Naasir Hamzaa irratti duultanii amantaa dawoo godhachuudhaan dhuguma akka nama amantaaf quuqame baay'een keessan isin beekna. Nama otuu ustaazni masjiida keessatti ajjeefamee jedhu callistanii abbichuu koo jedhutu har'a akka nama amantii keessaniif quuqamee Naasir Hamzaatu dubbii kana dubbatee soba isin siyaasaati. Nama tokko hamilee cabsuuf itti duultu. Dhugaadha amantii keessaniif quuqamtutu yoo ta'e mootummaa zaalima Abiyyi Ahmad maalajjaadhaaf wajjin afaan bantu kan ulamaa rabbii masjiida keessatti warraa wajjin ajjeesaa masjiida meeqa gubu. Amantaa hin qabdanu isin warri biltsiginnaa isinitti himaan. Ajandaa keessa galtaniituma nama yeroo kanatti hintineettu malee isin amantii hin qabdanu. Quuqama amantaas hin qabdanu isinitti himaan. Walitti muu yoo ta'e amantii tokko hin qabdanu amanaa fudhaa. Namni mootummaa zaalima nama ajjeesu deeggaraa gadi bahee amantii koo tuqame jedhu soba. Ajanduma argattaniif gabbaatanii wut jedhaattu malee soba. Never.
isin amantiin qabdan bilchiginnaan amantii qabdi jedhee yaaduwan maaliif mootummaa nama ajjeesaa haru maskiida keessatti nama rashanu lakki abbichuu koo ajjeese ati seera kabachiifte naan jedha gaafa Naasir Hamzaa gabbayeedhaa waa tokko dubbannaan namni isa dawoo godhatee waa haase ati Naasir Hamzaatti duulta namicha sana dhiifte baay'ee amantii keetiif quuqamte jechuudha no amantii keessaniif hin quuqamne sin kanaafuu ajandaa akkanaa jijjiira hidhamtoota mana siyaasaa mana hidhaa keessa jiran hayyoota Oromootiif sagalee ta'a wanti jarri Oromiyaa keessa faffacaatee jirtu kun akkanatti nama 38 hayyoota abbaa gadaa rashanuuf warra mana hidhaas carraa argannaan akkuma kanatti rashanti atasii wal fixxa yoo ati sagalee taatee hayyoota kee kana mana hidhaatiin baafanne boris akkuma kanatti rashanu warra mana hidhaa keessa akkuma Hayilee Fiidaa akkuma hayyoota keenya duraanii akkuma Taaddasaa Birruutti ajjeesan fannisanii jara Jawaarisachi keessatti carraa argannaan numa ajjeesu kanaaf bilisummaa dhabnee waggaa meeqa gabrummaa jala teenya nuti ajandaa hin godhatina ajandaa nama dhuunfaa tokko nama taraa tokko gabbayee beekamtii argachuuf rasuula addunyaa sareen bar aduutti yookiin ji'atti dutteedhaaf wanti hin buuftu hin jiru dandeettii achii waa irraa hir'isuu hin qabdu rasuula xiqqeessuu eenyuun hin danda'u rasuula namni taraan bushtiin tokko dhiisii mootummaan Faransaay iyyuu xiqqeessuu hin dandeenye kan mootummaa qaba jedhee ofitti amane gabbayee dhiifama gaafate rasuula rabbii xiqqeessee eenyu na jaamba'u buutii akkanaa talbaa abbaan arge gabbayee rasuulli rabbiidhaa nama jaartii akkana godhe maaloo jibbaa dhuguma ni qabu yoo munu jaallachuu hin danda'anu warri amantii biraa warri kaafiroota akkasii munaafiqni keessoo hin qabdu dhoomuyyuu jaalala amantii keenya qabaachuu hin danda'an hanga gaafa ati amantii jaraa hordoftutti jaallachuu hin danda'anu jedha qur'aanni rabbii sababa kanaaf nu jaallatu jennees yookiin nabiyyi keenya nuuf kabaju jennee warra munaafiq akkasii irraa kabaja rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam eegurra tokkummaa keenyaan jabaannee akkuma warra shiningaa sanatti bakka tokkotti boolla tokkotti awwaalame nuti amantiidhaan Oromoo wal qoodeen beeku dhugaa dubbachuuf amantii irraa rakkoo hin qabnu nuti dhumma Oromummaa keenyaatiif boolla tokkotti awwaalamaa turre boolla tokkotti du'aa turre wanti isin amma ajandaa godhattanii gadi baatanii wocitan hin jiru isiniin jenna dhaabbadhaa yoo dandeessan dhaabbadhaa hin dhaabbattanu taanaan isin irra dhaabbannaa isiniin jenna nuti hayluu addunyaa guyyaan kan kee ofumatti jabeessaa jirtaati finyoo kutteennaan ofittuu jabeessite akkumadhan armas gabbaatee shororkeessaan shaneedhaa uummataa abbaa gadaa karrayyuu ajjeese jettee barreessite waan ummanni achi jiru arge eenyu dhufe akka jara fuudhee bahee rashane osoo ummanni gabbayee dubbatu ati kaadireen mootummaa tokko gabbaatee shaneen shororkeessaan ummata kan keenya abbaa gadaa ajjeesette jedhi dubbii kee ofumatti jabeessite kanaafuu Oromoo kiyya ajandaa waan xiqqoo fudhattanii feesbuukii irra fiiguurra dhimma Oromummaa irratti xiyyeeffadhaan isiniin jedhaa galatooma